Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya Dream Media irraa oduu sa'aatii kanaas nittimna oduu waliin ani Bisee Getaachoo fi Waaqoo Bultiiti. Pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Mulaatu Tashomee walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa kakaasuuf hojjechaa jira jechuun pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii himatan. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii waliigaltee Piriitooriyaa diiguuf adda bilisa baasaa uummata Tigraay keessatti qoqqoodinsa uumuuf yaalaa jira jechuun pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Mulaatu Tashomee himatan. Kaaba Itoophiyaa keessatti waraana haaraa deebisee kakaasuuf gochi isaanii sababa ta'uu akka danda'us akeekkachiisan. Eertiraan waldhabdee gurguddaa gaanfa Afrikaatti mudatan hunda keessatti hirmaatteetti jechuun gaggeessaan biyyattii Isaayyaas Afeworqiis yeroo hunda waldhabdee hammeessuuf carraaqqii taasisu jechuun yaada pirezidaantii duraanii Mulaatu Tashomee Aljeeziraan gabaase. Godaantonni seeraan alaa 95 gara biyyaatti deebi'uu embaasiin Itoophiyaa Jibuutiitti argamu beeksise. Dhaabbata godaantota idil addunyaa waliin ta'uun lammiileen kanneen gara biyyaatti deebisuu embaasichi ibseera. Godaansi seeraan alaa namoota hedduu lubbuu galaafachaa jiraachuu kan hime embaasichi lammiileen gocha kanarraa akka of qusatan waamicha dhiyeessuu ragaan embaasicharraa argame ni mul'isa. Magaalaa Finfinneetti dargaggoonni leenjii gochaa fudhatan 13,527 eebbifaman. Sagantaa ga'umsa shaakala hojii irraa dargaggoota carraan hojii uumameef 13,527 marsaa lammaffaan eebbifamu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech beeksisan. Kutaalee magaalattii hundarraa leenjii gochaan deeggarame dargaggoonni akka argatan taasifamaa akka jiru himanii dargaggoonni dameewwan hundaan fayyadamtoota akka ta'aniif tarsiimoo eegalaman keessaa tokko ta'uu Aadde Adaanech gama miidiyaa hawaasummaa isaaniin beeksisaniiru. Hojii filachuu fi qollifachuu keessaa ba'uun aadaa hojii cimaa gabbifachuun carraalee hojii uumamanitti guutummaan guutuutti akka fayyadaman jedhaniin fuulduratti dargaggoota magaalattii 15,000f fayyadamtoota kan taasisu marsaa sadaffaa sagantichaarraa eegaluu fi dargaggoonni magaalattiis carraa kanatti akka fayyadaman waamicha dhiyeessaniiru. Sagantichaaf deeggarsa maallaqaa kan taasise baankii addunyaa dabalatee leenjichi akka milkaa'uuf kan gumaachan ministeera hojii fi ogummaa biiroo carraa hojii fi ogummaa magaalattii fi abbootii qabeenyaas galateeffataniiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee baankii itti aantu pirezidaantii damee bahaa fi kibba Afrikaa Dr. Viktooriyaa Kwaakwa waliin mari'atan. Gama miidiyaa hawaasummaa isaaniin akka barreessanitti Aadde Adaanech mariin taasisan bu'a qabeessa ta'uu himuun hojii nama irratti xiyyeeffate sagantaa soorataa carraa hojii uumuu dubartootaa fi dargaggootaan jijjiirama saffisaa galmeessisuu isaanii dubbataniiru. Dr. Viktooriyaa Kwaakwa marii isaanii kanarratti akka jiranitti dhabamsiisa dhangala'aa fi gama qulqullina magaalaa eeguun akkasumas dhiibbaa tiraafikaa hir'isuuf hojiin sirna tiraafikaa ammayyaa seessuuf eegalame kan jajjabeeffamu ta'uu isaatiin baankichi deeggaruuf qophii ta'uu isaa simaniiru. Konferensiin nageenya daandii idil addunyaa afuraffaan Morookoo Maraakaashitti geggeeffamu eegale. Dhaabbata fayyaa addunyaa waliin ta'uun mootummaan Morookoo kan qopheesse yommuu ta'u dureewwan biyyoota garaagaraa baaftota imaammataa fi ogeeyyiin waltajjii kanarratti hirmaatan nageenya daandii mirkaneessuuf tooftaalee garaagaraa irratti kan mari'atudhas jedhama. Ministeera geejjibaa fi loojistikii Dr. Alamuu Simee fi walitti qabaan koree teeknikaa addaa enerjii fi geejjibaa gamtaa Afrikaa obbo Jamaal Abbaasoo konferensichaarratti argamaniiru. Rakkoolee olaanoo nageenya daandii furuuf konferensii guyyoota 3 turuu kanarratti akka mari'atamu ibsame balaawwanii fi miidhaalee tiraafikaa hir'isuuf muuxannoowwan gaggaarii wal jijjiiruun waliigalteewwan idil addunyaa kan cimsu ta'uu ragaan ministeera geejjibaa fi loojistikii irraa argame ni mul'isa. Balaa xiyyaaraa Kaanaadaa Piirsanitti mudateen namoota 3 irra miidhaa cimaan qaqqabe. Balaan xiyyaaraa buufata xiyyaaraa idil addunyaa Kaanaadaa Piirsan Torontootti mudateen namoonni 3 akka malee miidhamuu fi 18 ammoo miidhaan salphaan irra ga'uun himame. Balaan kun kan mudate yeroo xiyyaarichi Ameerikaa Minneapolis ka'ee buufata xiyyaaraa Piirsan Torontoo qubatu akka ta'edha. Abbaan taayitaa aviyeeshinichaa akka beeksisetti imaltoonni xiyyaaricha keessa turan 80 ta'an hundinuu erga xiyyaarichi garagalee booda battalumatti baafamaniiru. Xiyyaarri qabeenyummaan isaa kan dhaabbata Deeltaa ta'ee sababa haala qilleensaa hamaa ta'een osoo qubatu balaan kun isa mudachuu ragaaleen ni argisiisu. Oduu ispoortiin atileet Qananiisaa Baqqalaa maraatoonii London irratti akka hirmaatu beeksise. Atileet Qananiisaa Baqqalaa maraatoonii London kan bara 2025 irratti akka hirmaatu ergaa karaa miidiyaa hawaasummaa isaatiin dabarsin beeksiseera.
Atileet Qananiisaan maraatoonii London bara darbee sa'aatii 2 daqiiqaa 4 fi seekondii 15 galuudhaan sadarkaa lammaffaan xumuruun isaa ni yaadatama. Hanga ammaattis maraatoonii London irratti yeroo 4f hirmaateera. Taamiraat Tolaa, Tigist Asaffaa fi Siifan Hassan atileetota biroo maraatoonii London kan bara 2025 irratti akka hirmaatan eegamanidha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabannee goolabnee jirra. Qophiilee keenyaaf nu waliin turtii gaarii.